Harrabboleettiin koo haala kana fakkaatuun na bareechitee shaashambaa na gootee jirti. Obboleettii akkanatti isin bareechitu shaashambaa isin gootu waaqayyoon isiniif haa kennu. Egaa namni namaaf qorichaa kan jedhanii waa salphaa miti. Rifeensa koo yeroo hedduu hiikan deema jechuudha. Sababni isaa dhaanis badaa waan narraa hin bareennee fi akkasumallee nama naa dha'u dhabuurraan kenkee rifeensa kiyyaa bittinsee deema. Amma immoo ishiin akka tasaa dhufte jechuudha. Rifeensa akkanatti fufurdisiidhaa dhuuti. Sana booda waan qibaatii yookiin dhadhaa waan argatte dibadhuu naan jette jechuudha. Anis egaa yaada ishii fudhadhee garanatti deemeen jira jechuudha. Dhaadheera. Nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa sistarii kooti kun jechuudha yeroo darbee viidiyoo hedduu wajjin hojjedheen ture. Haadha hawwiiti jechuudha. Hawwii mucayyoo xiqqattii sanaa baay'een keessan hin beektu. Haadha hawwiiti amma xiqqoo sanitti jijjiiramuu dandeessi. Sababni isaa xiqqoo qattee jirti haadha ijoolleeti. Egaa haadhi ijoollee inuma jijjiiramti dhiyoo deesse jechuudha. Dhiyoo deessee kanuma kanaaf xiqqoo amma uqqattee jirti akka yeroo darbe yeroo viidiyoo waliin waraabnu sana miti jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf darbee namarsiti. Hawwiinis illee hinuma dhufti garuu yeroo waliin dhufan kana viidiyoo namoonni baay'een illee hawwiinuu fidii viidiyoodhanii naan jettanii baay'ee yaanne naan jettanii haa ta'u malee yeroo tokko yeroo waliin dhufanii keessummaan tarii keessummaan na bira jira keessummaan biraas ta'uu danda'a. Viidiyoo gochuuf immoo tokko fedhii yoo qabaate Itoophiyaa kana keessatti viidiyoo gochuun rakkisaadha. Tokko fedhii yoo qabaate tokko fedhii hin qabu. Keessattuu yeroo buna obaastee wanti jijjettee gara viidiyootti yeroo ceetu wanna biraa itti fakkaata nama sanatti jechuudha. Mijatu. Kanaaf egaa hawwiin na bira hin dhufti dhugaa torbee keessatti yeroo lama yeroo tokko nan arga garuu haadhuma wajjiniin viidiyoo gochuun baay'ee sanaaf mijatu yeroo isaan dhufanii. Waanuma ta'ee na gargaaranuu waanuma ta'ee goggodhanuu isaanis na biraa deemu baay'ee na bira hin turanii. Hin bulan maaliif asuma keessa manni isaanis waan ta'eef baay'ee hin bulanii. Oolmaan dhumaan dhufuu oolmaa kana keessatti gaa buna dhunnee waan ta'e jennee mucaa xiqqishuus jirti araasii waan ta'eef obboleettiin hawwii. Kanaaf egaa akkasitti hawwii fiduu hin dandeenye yeroo ishiin immoo jechuudha hin bultuu haati gattee hin deemtu sababni isaa yeroo darbee isinitti meera hawwiin sababni na biraa deemtee fi wantoota garaagaraa nuti viidiyoo hojjannuuf osoo hin taane haati nan ku uummadhee jira miti egaa mucuma xiqqishuu sana hawwii waggaa jaasiniin jedhee mucuma xiqqishuu sana kaadhalatte sana bira akka teessee sossobduuf jechuudha. Yaa gaa mucaan illee boochee jettee yeroo mucaan xiqqishuun booche mucaan illee booche jettee haadha waamuun jira miti ree hawwiin kanumaaf fudhattee asitti illee gattee hin deemtu. Aatis daa'ima araasii waan qabduufi hawwii obbiraa baasuu hin barbaanne innaa dura jalqaba gaafa hawwiin natti kennitullee suma biratti barnoota haa jalqabdu suma biratti haa guddattu jetteeti garuu immoo dirqama gaashiinis rakkattee rakkoo itti ta'e ijoollee hawwiidhaa olii ijoollee dhiiraa malee durba hin qabdu hawwiidhaa ol garuu ijoollee dhiiraa lama qabdi. Akkas isiniin jedha daawwattoota keenyaa boonittiin keessan immoo kun akkasitti gaa shaashambaa jechaa jirti. Sistarii hangafa kooti. Hangafa kootiin isiniin jedha nuti namuma afurii arfan kana keessa dubara nuti durbi sadii dhiirri tokko jechuudha. Obbolaa walumaa gala sadiin qaba. Durba sadii fi obbolaa walumaa galatti afuriin qaba. Durba sadii fi dhiira tokko qabna. Haa ta'u malee kunoo ishiin hangafti keenya jechuudha. Hangafti keenya ishii kanaadha. Lammaffaan ana sadaffaan dhiira arfaffaan dubaraa jechuudha. Akkas isiniin jedha daawwattoota keenya. Rifeensa koollee akkanatti jaallattee rifeensa koo dhungattee obboleettiin kiyya na kofalchiiste. Ishiinis egaa yeroo ijoollummaa turte yeroo barannu jechuudha obboleettii koo kana wajjin yeroo barannu rifeensi ishii akkuma kan kiyyaa ture garuu immoo erga mana godhattee rifeensi